أيه وبلغون كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلغون كينيا بيدنا تركبتنو المان رمو إذا تركبتنو كلهم في سريو أكلمتو نراكي سني تاي ماما يلا تاي ماما يلا صالح أنا بودي قاتي سمع شيء أجا ويادا أفتيرا منا أبولتي كينيا سيفان كسمس أمان يوكا هذا شنيف أبا شنيف براتي أرجمنا أجا كم كان عندنا أرجعتو تن سني إفسادو له أبولتي كينيا كوني هذا يوليشن بكرة كتير بسيطة كنا نندي سه تكوغندا كنا أقول مو قدي بتة أشين قاتيتي كانتي الحمد لله قالني ربي بنيني كسمس المانو رمو إبرة دينار تنو كان جاسا تاسابي تاسي تريبي هدوغا لتوما سنين يشوف بالبالا أما مو كوسي يادوي يادوي سيتلوني يا نسوني يولي كان عندنا كرا sponsor thana fi mali community mal jara ma tore akada rate wonni milka to konjur wante efi yero qoranne jennu gara mal laqati dollar kuma futama nakka hunda jara abba ha da jolle kana afran akada riya che wodan danu rage nyeyi malwo ye jenne de gadda man magara targame kaman hindu bachise ummanni miri ummata ke jiru hingar gara salpada bakajru wal genye wanda nyu hingar gara jetani خلافي أكثر كذا تونغالين كل واحد هنا بتركبتي هذا انترفيو غنيي وان فيني تقرأ لجيني سنة بودا ولا تريبنا كتبي بي خلا سلوا مي تاي بامكو سلوا مي تاي إيش ميمي وبريتي كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيفا نمسي أرجعني بكرة كوتي تيني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكذوتي سكوتي سنركم أيه يا كبا بكرة مدانا سيجي أممو جلبو تتسكاجلا سومي كاتسكاجلا بكرة ويا حتى في سيجي مي جريني يولي كنا وجين دبر سيجي حتى جيسي ما البكرة لا كاتدي سكنا ندران تبيدا تيجا نسيراتيسي نو يبسيتها هذا مو مي جريني أتي جولي كنا وجين دبر سيجي أكمل كمي المهم كودي سمو بيجا نجس تكيس توت كوسين جاباتا المو شغل بيسي كنا تكوس لا براتة أفرو كودي تي لا أكاده كل كل يشوف نجس أبي قوي كذا جريني سا أكمل تيجي والله مبيكو أنا أساد إرسو سنتاني جواب سيتو من جواب سيتو كيما حالي إنسان يتقول ديسبلين جبلت أسير قال اللي جديانه نقال اللي ما ميوس بعدين نا هذا ما فياقو ترانا سرنا كلنا ما تايه هذا أوكو تلو وامودة الحمد لله رب العالمين بيشا وانتي نتكيسا دربينه أسينجينه هدو تكول فاتا يوان كينيا يوكان أمو حالا كيسا جرور لي وان كيسا دبرسين ليو آني حاسا هدو تكول فاتا جتشون خميسا أكاهمي كوكا ديسو بيكو لالوسي أرفانا كيني باية تكامل سنربي أمو لهم سيساني نتي أموتو مدافع أمو guddisni isaanii illee hedduu takka rakkisaa obboleettii obboleessa tokko malee namni tokko biyya kana keessaa dhufan tatta durbaa guyyaa takka ergii godhan yookaan ammoo atiin nama dhukkubsattuudha haara galfadhu guyyaa takka shaaworii sirraa seensisa namni naan jedhe hin jiru gargaarsa rabbiitii fi rabbiin gaditti gargaarsa oromootiin asiin ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi hedduu takka ulfaata tokkoffaan handhuura hin qabu handhuura maleedha kan isaan olii gadi oofu ani har'a operaasyoonii godhee dhufee isaan operaasyoonii godhamee dhufee guyyaa
dhukkuba kaansarii jedhamu maraa turanii waa biraa garaa ta'anii jechuudha. Dhukkuba kaansarii jedhaa turanii garuu ammoo alhamdulillahi rabbil alamin isaan natti himne osoo operaasyoonii na godhan waan akka firee faraawulaa wayitiin habbaa kudhan akkas kalee koo harka mirgaa keessa jira beekte. Ka operaasyoonii na godhaa jiranu dhaabanii abbaa manaa kootii fi mucaa warra fira isaa rabbiin jeesaa firii qabu isaan beeksisu mucaa saalaa jedhamu isa na cinaa dhaabbate jechuudha. Isaan fi abbaa manaa kootiitu jiranii kilaasii operaasyooniin jira dhaabaniitiin fiigaa deemanii itti himan jechuudha. Waan sababa wallaalanii silaa ka sibiilli wayina keessa taa'u tarkiiba shafaqa waan jedhamu wayitu jira beekte. Yoo isaan san tarkiiba shafaqa namni handhuura malee hin jiraanne dirqama tarkiiba shafaqaan suni kaayamuu qaba. Sanammoo kaa'uudhaaf wanni sun baba usika wanni suni dirqama nagaraa koo keessa kaa'ame san booda hodhamuu qaba. San hin kenne sana kaa'uudhaaf ammootu firee achi garaa koo keessa jiru san sibiilli sun yoo garaa koo keessa gale firee santu hin dhoha beekte waan dhohu wantichi san irraa kutanii muranii baasanii mirmaraa godhaa turanii kaansar jedhanii alhamdulillah kaansarillee miti dhukkuba kaleeti jedhanii bakka wannummaa wallahi karabbiin guddaan naar mirmaraa addunyaa kanaa wanni an hin godhin gonkumaayyuu hin jiru bakka wanni an hin ta'in hin jiru innaa adallam kaameeraa fi kirri maal jedhama mirmaraan sun namni beeku hoo jiraatu minzaan yoo ati beekuta kaameeraa asiinii fi kara lamaan si kenna keessa kaanii jechuudha. Sanaan unkaan mul'achuu didee beeku wannummaan an hin godhin hin jiru bakka innaa bakka lana tasfaa kutee baatii takkaaf waa hin nyaadhu ture asuma garuu bishaan maafasira kiniinii fayyadama. Booda alhamdulillahi akka aggaadhaanii shakkii dhumaan tiiviidha jedhanii akkasitti naamurteessanii amma qoricha tiivii fudhachuu jira. Qoricha tiivii sanis ammoo yogguu fudhattu doktorri ibidda bira hin taa'in naan jedhee ibidda bira waan ho'aa itti fagaadhu ilmaan irraallee fagaadhu naan jedhee. Ay ta'u malee ani ammootu ilmaan korraa fagaachuu jechuun hedduu ulfaataadha. Tokkoffaa obboleettii hin qabu obboleessa hin qabu ilmi dhiiraa tokko kophaa isaa wanti ni godhu hin jiru jechuudha. Buusumaan taate kun akkuma isaan argaa jiran jechuudha. Innaa rabbiin gaditti ijoollee hiriyoota isaatullee jira. Hiriyaa abbaa manaa kooti. Rabbiin jeezaa khayrii qabu isaaniif haa deebisu haa ulfaatanu. Ijoolleen nama sadi jechuudha. Tokko fira isaati ijoolleen nama lama hiriyoota isaati isaantu na cinaa dhaabbachaa ture jechuudha. Innaa inni ammootu kophaa isaa ijoollee kana olii gadi oofuudhaaf in ulfaata hedduu ta'a. Innaa anillee isaafillee hamilee ta'a. Meebi yoo ansaa 24 ciisee waa mara isa ajajadhe. Namni kun nama kophaa isaa jiru itti dhagahamuu danda'a waan jedhamu. Innaa bakka in ulfaata walumaa galatti haalli nuti keessa dabarsinee ammallee haalli nuti keessa jiru. Ijoolleen koo tokkoffaa harma malee guddatte aannan alaatii jechuudha. Harma qaba jechuudha. Harma hin qabu doktorri illee na dhorkee jira. Harma kamu sisee kabniisa. Na bichaa hin ulfaata wallahi ani amma gabaabinaan hima malee amma garaan kee jechuudha akkasitti yoo akkana qabdee akka feestaaliitti laxxatama jechuudha. Dirqama garaan kee kun bakkatti deebi'uudhaaf ammallee cinaa kiyya lamaan operaasyoonii asiifasin operaasyoonii godhanii waxxaramee bakkatti deebi'uu qaba. Malee gonkumaa hin deebi'u. Sanammoo naawwachuudhaallee anillee huyina hin qabu. Duraanillee handhuura kee hin goonu. Handhuurri kee bakkatti sii deebi'uudhaaf hin dahu kana booda hin dahu jettee yoo ati firmaa farramte operaasyoonii san sii goona. Garuu ati ammootu waan ganaa daa'ima taateef dogoggoruu dandeessa. Dahullee waan dandeessuuf dahumsaan walitti dhufu yoo dahuu barbaadde operaasyoon san hin godhin. Amma garaan kiyya ani amma kiiloo meeqa wallahi karabbiin guddaan arguna kiiloo 35 jechuudha. Bishaan kubbaayyaa 2 dhuguu hin danda'u. Ammallee gana meebiin beekamu sibiila sanillee na keessa hin kenne kabiraa waa biraatu na keessa jira na waraana. Yoo amma akkanatti qabdee na jiru fudhatu ofii keetii hin beekne akkasitti dhaabatee jira wanti wayii na waraana. Amma ilmii darajaa 2ffaa 8ffaa lukaan deemuu hin danda'u jechuudha. Ijoollee
shaaworii seensisu yoo an akkas jedhu garaan kiyya naa wajjin yoo an ciisu bakka anuma duuka deeme jechuudha garaan kiyya akka feestaalitti akkas ta'an akkas rarraa jechuudha. Inna bakka ani ijoolleedhuma koo kanaa kan qalbii cabe malee ani ofii kiyyaaf waggaa hagamiin jiraadha. Yoo tokko rakkoo tokkotu ga'a yoon tokko nyaachise tokko naa nyaatu kun deemee mabaatii qaba. Bichaa hin beeku wallaahi. Osoo yookaan obboleessa wayii namuma seeraan ilmoo koo naa guddisu qabaadhee biyya biraa nama seeraan naa fudhatu osoo jiraatee hin kenna ilmoon koo bichaan an dagatin malee biyyuma haara gadhiitti isaan yaani deemanii yoo naa baratanii ilmoo koo yoo bakka guddaa waan naa geessu yoo nan daganne bicha akka isaan waan isaaniif jecha dabarse akka ilmoon koo hin daganne barbaada malee wallaahi hin beeku alhamdulillah dandeen haasa'u. Naani amma wanti an barbaadu akkuma takka ta'ee yoo danda'ani Oromoon dila addunyaarra argamtu birrii maallaqa hittiin nyaadhu yookaan hittiin dhugu osoo hin taane akkuma takka ta'anii bakka akkuma isaan as keessaa na baasan hin barbaada jechuudha. Maaliif yoo isaan maallaqa har'a walitti naa qabanii dhumachuu danda'a. Ijoollee boru waliin naa qaban dhumachuu danda'a. Garuu ani immoo yoon as keessaa ba'e ilmoon kiyya barumsa gaarii argatti haara galfatte amma namoonni tokko biyya hin galan jettu maal gochuu biyya faranjii hin deema jetta jedha. Ani ganaadhaan yaala na barbaachisa ofii kooti fayyaa hin qabu. Adda mana yaalaa deemuuti isaan operaasyoonii naan jedhan. Habiibi maal kaatee? Operaasyoonii naan jedhan jechuudha. Yaala seeraallee argachaa hin jiru. Nyaata akka ilmoo namaatti nyaadhu kiniinii garaa nyaatti liqimsaa halkan hin rafuu hirriba hin qabu. Bakka walumaa galattuu haalli nuti keessa jiru kaduraanii caala hamma hedduu natti ulfaate wallaahi dhukkuba kiyya fayyaa alhamdulillah ilmaan kiyya wajjin kolfeen taphadha waan jedhullee bakka ammallee gara biraatiin na qabata kunoo amma duwida kana na qabee garaa koo keessa wanti wayii akkaan tuutaana keessa deema hin beeku bakka alhamdulillah rabbil aalamiin. Fatali nuti keessa jirru bicha ulfaataadha. Ummatti. Waan rabbi isaako. Tuanni wallahi ani maa hin kennu garuu yoo dirqiin na qabee jechuun maal godha adada biyya kana keessa adada namni walloluun adada zahmaan lolli wayii ka'u onneen na dhaabatti wallahi ka rabbiin guddaan na argu jechuun biyya haara galbii qabu yoo osoo ilmoon koo naa deemtee naa barattee natti tole yoo abbaan ani yoo ana na baasuu dadhaban ilmoon koo illee yoo naa baate anaaf naa gahaadhaan ilmoon koo akka isiin hamilee ilmoo kootii na jalaa hin cabne hin barbaadu. Rakkoo ilmoo kootiitu fidee fuuldura namaa na dhaabe malee ani har'a hiriyoottan kiyya beekan biyya kana keessa illee jirti firri koollee jira natti gammadu jechuudha adda isaan ani ijoolleen biyya kiyyaa namni biyya biraa jiru natti gammadu natti kolfu rakkina koo kana garuu ani ilmoo kiyyaaf jecha rakkadhee ani fuuldura namaa bade malee osoo hadhaan ilmoo kiyyaaf hin taane anooma takka wanti na dhibu hin jiru nama haadha qabu alhamdulillah abbaa qaba namni beeka ijoollee biyya kiyyaa keessa namni tokko ragaa ba'uu danda'a abbaan kiyya oggulama operaasyoonii ta'e sababaa kiyyaaf jechuudha inni onnee isa qabee haala keessa jiru rifannuudha jechuudha ani abbaan kiyya yoo haalli ati keessa jirtu yoo haala ati kan keessa jirtu keessa wallahi ka rabbiin guddaan naan allafa kiyyaaf qabeenya kiyya gurgureetan si deemsisanaan jedhe garuu gara biyyaa hin dhufa jettee gonkumayyuu hin yaadin haalli keessa dhibee kiyyaan waan wal qabate xiqqoo abbaan kiyya nama barate alhamdulillah haala jiru biyyaallee haala dhukkubni kiyya waan xiqqoo isii yoo dhukkubsadhe asittuu biyaansi atiyyuu hin beekta seensa bichaa biyaansi mirmaraa isaan na ajajan an 10,000 gadi wallahi ka rabbiin guddaan 10,000 gadi argine jechuudha. Yani asittuu yoo kan Kaayiroo jechuun mana yaala Arabiffa yani Araba keessaa beekamtuudha jechuudha. Isaanuyyuu na yaaluu hin dandeenye dhukkuba kiyya dhabanii waggaa tokko mul'uu na soqqaa turan. Har'a ammoo hangaaf biyya galuu na dhaba abbaan kiyya illee lafa isaa gurgure. Lafa maadha abbaan kiyya maa nyaatamu maal dhuga ishee. Maatiin isaa illee maa nyaatanii maal dhuga. Jechuun nuti yoo guddaa ta'ellee nama fayyaa qabutti ani wanti fayyaa kiyyaallee rakkoo qabu wanuma ilmaan kootiitu waan ilmoo kootiitu na rakkisa maaliif har'a yoo akkasitti na laalan nama guddaatti fakkaachuu danda'a haadha kooti ilmoo torbaffaadhaan nama waggaa 23 jechuudha wallahi laazim
garuu alhamdulillah ilmoo kootiif jedhee homboo illee yoo rakkadhe illee uummata akka rakkoon qabu walumaa galattu ati naa galatoomi kaleessa bakka kufetti asli waliin nu cinaa dhaabbattanii asiin nu geessanii har'allee waan goonu waan hin qabneef isinumatti boonne maaliif nama hin qabnu isinuma rabbii gaditti namni Oromootti sagalee nu ta'ee nu iyyu jechuudha. Rabbiin jeezaa keessan jannatal firdoosin isin deebisu. Boosu arguun barbaadu. Ilma namaa boo arguun barbaadu. Gaa uummata Oromoo akkuma isin dhageessan kana imimmaan sii lolaafataa waan keessa darbitis kaataa keessa jirtus himattee jirti. Furmaanni haasaa dheeressuun baay'isuun yoo haasaa baay'isanii tarreetti hin fe'amu jedhama. Haasaan baay'atee tarreetti hin fe'amu jedhama. Waan kana irraa furuudhaaf karaa lama qabna. Inni tokko akkuma giftaloonni siidhaan jedhan tapha beellamaa taphachiisu yoo rabbi jedhe meeyi jedhuuf gaafa 28 abbaan barbaadan viidiyoo hojjennee fi nan gadhiisaa keessaan isinii fan ergaa maxxansaa fi gaafa 28 jedhuuf taphni ijoollee keenya qabatan dhumee ka'ee 28 dhufutti tapha beellamaa akkasii taphattu goona ijoollee maasii wajjin footoo maxxansinee fi inni lammaffaan immoo hadharraa kaafnee gargaarsa goonaa fi yoo obboleessa sii qabaatanis obboleessa sii qabaatanis yoo irra ergitanii maallaqa isii bira ga'uu baruudhaaf akkasitti dhufee bira taa'ee itti kennu dhageessanii abbaan barbaada birii tokko sota birii lama sin argitan dhufee ilaa kunoo abaloon murtaa kan jedhamu Saudiirraa birii yaala kuma tokkotti ergee jedhee dhufatte itti kennu haadha caala namni ilmoo dhaayaa jiru isiin maal jette silaa mubaarak naa jette wallaahi mubaarak naa jette nyaadhu nu godhe walumaa galatti waa'ee haadhaa hundi keenya iyyuu hin beeknaa. Dhugaadha mucaan kun waa tokko nama rakkina qabu miti nama akka gaarii jiraataa turte nama qaama kanaanis deemaa turte miti suuraasii hadhaa borii miti la suuraasii hadhaa mana deemee suuraasiin ittiin miizee naaf taate jechuudha yeroon fuudhu miizee naa taateetti. لا حول ولا قوة إلا بالله. نار بواسافيرتي. النوريسي أكمل هبارات أكثر دمجرلا. النوريسي أكثر دمجرو. ربي جدا وجدا كلامي نقول نمتلس. ولواسافي نقول نمتلس. نوير جنا جدا لقى بدأ أتيم ممنا يك. إذا كسرني لا لا كغرا سيتجو. لا حول ولا قوة إلا بالله. walumaa galatti an dubbiin dubartii yookiin immoo dubbiin haadhaa galaana nyaata. Ergi waasaapii irratti ergiti nama tokko tokkotti ergaa. Dubbiin haadhaa dubbiin dubartii galaana nyaata. Maal jettee utuu lubbuun jiru jette kadhadhu anaa jedhii kadhattuu ta'e. Tulubun jiru ijoollee koo kana achi naa baasi. Ayyoon jiraadhe soon du'ees nan gubu. Ijoolleen koo ilmoo afurii. Haadha kootiin ijoollee afuran kana naa qabi jechuun danda'u. Obboleettii kootiin ijoollee afuran kana jireenya Itoophiyaa sammaa kanaan ijoollee afuran kana naa guddisa jechuun danda'u. Tokko taatee geessee itti kennee naa guddisaa jedhee yoon du'ees du'a. Ilmoo afur maatii waa qabu kan naa qallabuu danda'u hin qabu. Rabbii gaditti uummata Oromoota siin naa ga'e akkuma ta'etti xaaliyaanii illee maan taane yoo karaa baharaatiin deemuu ta'ellee jettee boosse haati akkana dhugaa asiiti akkuma haadholiin keenya biyyatti gogaa nyaatanii jiidhaan nyaachisan agaboo teessee marrumaan hidhatte an yeroo haadholiin biyyatti marrumaan hidhatan beelan lakka harki caalaan jala beelaan marrumaan hidhatu. Marrumaan hidhatti haati yeroo jedhamu
يا هذا جل مير ولا لون رتي ولا لي فمو ما نبغى نساكي ستي دائما تيجونا جالو ما هذا قبله شو بيجرا ترى بره cekar الويا رفودي بره إرجع المور قدي إسميس قاب تكو ورديرا يرو المور قتني مقيمة على كيسة رجالات تبيت كنافي يا دو كيسة جتي تيجي جرنا orang mau turun foto dendam nano furni tibe ilah tani why sih waktu kilo sudah bisa foto sih mo kandur isini tino gasa di mo afran durap ana mizetat isina gasi sih isi lagi ter ada kau kata abdi kanamiti bare dulu jalan te furdo jalan te filakan te apa sana mize godi ada cabde akas tadi lugar hati cabde limoji ana hadu hati limoto ko desen kilo buadenti akel muargaten martin ya nitira bala sila ya duma bala katel martin ya nitira bala miti afurde session desen miti kana dubartira tokko desen akka tokko desen ji gadi bu'a deemti yeroo waa'ee dubartii yookiin immoo waa'ee haadholii kaasu dhugaa jiraadhu naan jedhu du'i naan jedha kana jaala dubbachuu nan danda'u dubbachuus hin barbaadu isiniif gala jedhee yaada oromoo dolaan kun lafa tamni wayii miti lubbuu nama jaati rabbumaa jennee waan qabnuun bira haa dhaabannu karaa beekaniin ergaa fi akka maallaqichi isii bira ga'e immoo adda baafadha lakkoofsa bilbilaasii kallattii isinii kan kenna eenyu bu'ee bilbilta yeroo keessa naa bilbilaa lakkoofsa sii na gaafadha aslii bilbilaa lakkoofsa sii gaafadha isinii galee kanaaf doolaara 40,000 kana maal 40,000 naan jedhanii dubbachisee beeku ofii kooti dubbachisee biyyannaan 40,000 naan jennaan ergaa kaanadaan nama ja'a kana ijoollee kanaas taayitii godhamee 40,000 erga ta'e akkuma teetti utuu mataa kadhadheen dhabu manni kun na taafachisee hin beeku kan jedhu nan qabadhe seetti dhaadhe deebii immoo hojiidhaani maal beekama kana biran keessaa kan biyya utubu ta'uun mala keessaa kan ummata ijaaru ta'uun mala kan dawaanuu ta'uun mala dubbii rabbii namaan galu rabbumatu kenneefi akkuma siinuu jette amma wallahi miidiyaarran baay'attee kadhattee hin beektu garuu dubbii ilmoo dubbii giddiitti kanan gadi baate gaafa duraan kanaaf rabbuma jennee waan qabnu bira haa dhaabannu abbaa feetan itti yoo mana keessan argitan viidiyoon akka bira dhaqamee taa'amee itti kennamu taasisa lammaffaan immoo lakkoofsa bilbilaasii nu gaafadha fudhaa lakkoofsa bilbilaasii guutee jira ijoollee kan yeroo akka ana bilaasin argattu aslee bilaasin argattu abduseef ta'e warra fooloo jala qabdan lakkoofsa sii fuudhinaa kenni jedha hin kenninaaf yoo isii wallaalan nu wallaalan karoo keessa taane nuuf bilbilan karaa beekanii karaa maanan keessa qaqqabu ergaa fi maal jettesi maallaqa kana doolaara 40,000 kana ummata oromoo naa kadhadhu doolaaruma tokko illee naa gargaaran hagaan qate immoo qabee lamaa diiktaroonni taphadhunaan jedhaniiru tapha sana irratti itti guuttadha jette maallaqicha immoo sibira linaafa taa'uu atutti walitti naa qabii jette jennaan lakkin jedhanii si caala namni waa'ee keetiif rakkina keetii beeku anaa miti jedhe dhugaadha isiitu rakkina siis waan keessa jirtu isii beeka isiin nama balleessu taatee barankaa nama balleessine ta'ee no rakkinni isii keessa jiru isin keessa jirtu nyaannuu dhumnaan nyaachuu diddee deebitee gaate haga kana rakkina keessatti kanaaf rabbuma jennee yoo irratti jennee
guutuu fi dandeenya. Deebii keessanii namoota muraasa akkas ta'e nana affeera. Xumurratti dhaamsa dhaammatu yoo qabaatte dhaammattu. Viidiyoo yeroo gabaabaatti siniif dhaamaa. Siniif maxxansa. Ala beellamaasii irraa hin hafinaa. Meemee xumurarra waan dhaammatu yoo qabaatte dubbatu. Ijoolleen isirra rafaniiru. Ani kunuun qabu egaa amanaa rabbii isinitti ta'e ta'uun jedha. Walumaa galattu rabbiin baay'ee karreen hin filamani. Ani haala nan keessa jiru yoo badhisee yookaan ibsee isinitti hime miidiyaan addunyaa kun martinuu nan gahu jechuudha. Hedduu takka bu'aa bu'ii baay'ee keessa darbineeti kan ilmaan kanaas hin geenye. Yoo ilmaan kana akkasitti ijoollee uffattee ijoollee olii gadi deemtee kolfa isaanii ilaalina. Wallaahi osoo ani har'a ani ofii kiyya haga umriin kiyya jirutti haara galfadhee kolfee fayyaa guutuudhaan jiraachuurra ilmoon kiyya guyyaa takka na jalaa beela'uu dhiisuu hamileen isaanii na jalaa cabuu dhiisuun jaaladha. Ani ofii kiyya har'a akkuma nama kaaniyyuu ilmoo kiyya abbaatti darbee yoo deebe inni boru jaartii tokko fudhee namni kamuu dhufee hin guddisaaf jechuudha. Gaafa jiruun addunyaan marti na dhiphattee na dukkanooyitee jilbaan jilbeeffadhee hammaama deeme sanin silaa ilmaan kiyya kana gatee deeme. Ani fira kiyyallee haa ta'u hiriyoota kiyyallee haa ta'u nama baay'ee wallaahi ka rabbi natti darbu maa itti dhiistee hin deemne fayyaa keetu caalaa naan jedhu isaanillee